So I'm Dr. Kalpana. Dr. Kalpana jedhama. Islaamummaan firri akka wal fuudhu heeyyamaa? Akkuma atuu fayyaa keessatti beektu firri dhihoo yoo wal fuudhe ilmaan isaanii rakkoo garaagaraa wajjin dhalatan. Sunis firri akkaan walitti dhihoo ta'e yoo wal fuudhu mudata. Abnormalities due to consanguineous marriages, that is in relations marrying. The sister asked the question, does Islam permit consanguineous marriages? Obboleettiin Islaamummaan firri dhihoo akka wal fuudhu hayyamaa jettee gaafatte. Fira akkaan dhihoo jechuudha. Fuudhaan wal qabatee Rabbi Qur'aana keessatti suuraan Nisaa suuraa arfaffaa aya 22-25 irratti namoonni ati fuudhuu hin dandeenye tarreeffamanii jiru. Sunis haadhatee, intalatee, obboleettii haadhateetii, obboleettii abbaa keetii namoonni fira dhihoo jedhaman ibsamanii jiran. Haa ta'u malee durbii kee kan jalqabaa fuudhuun hayyamamaadha. Garuu obboleeyyan ofii abbaa fi haadha fuudhuun dhoorkaadha. Durbii jalqabaa fuudhuun hayyamamaadha. Hardhaan tana saayinsiin obboleeyyan garaa takkaa yoo fuudhan carraan daa'imni rakkoo waliin dhalachuuf qabu akkaan guddaa akka ta'e dubbata. Rakkoon sanyii jiraachuu danda'a. Kanaafuu qajeela obboleeyyan yoo wal fuudhan abbaan intala ofii yoo fuudhe, ilmi haadha yoo fuudhe yookiin ammoo abbeeraan yookiin eessumni adaadaa fi kanneen birootis yoo wal fuudhan rakkoo qaamaa daa'ima dhalatu irratti fiduu danda'u. Islaamummaan kana ni dhoorga. Haa ta'u malee durbii jalqabaa Islaamummaan ni hayyama. Akka saayinsiitti durbii jalqabaatti heerumuunis rakkoo qabaachuu ni danda'a. Garuu waan lakkoofsa keessa seenuu miti jedha. Rakkoon jeeneetikii yookiin sanyii kun namoota wal hin beekne dhiiraa fi dubra wal hin beekne jidduuttis uumamuu ni danda'a. Fira walii dhihoo ta'us baatan rakkoon sanyiidhaan mudachuu danda'a. Kana jechuun rakkoon sanyii warra fira ta'an qofa jidduutti uumama jechuu miti. Haa ta'u malee warra fira walii ta'an obboleeyyan abbaa fi haadha abbeeraa fi eessuma jidduutti rakkoon mudachuu akkaan guddaadha. Carraan durbii jalqaba irraa mudachuu danda'u jiraachuu danda'a. Garuu hammi isaa akkaan xiqqaadha. Hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam tokkotu jira. Hiikkaan hadiisa kana akka Dr. Ahmad Saqariitti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam walitti aansanii durbiin akka wal hin fuune jedhan. Sanyiin durbii tokkorraa argame ammas irra deddeebi'ee wal fuudha taanaan kana jechuun ilmaan isaanii jechuudha. Yoo kana rakkoon jiraachuu danda'a. Saniin ala saayinsiin fayyaatu walumaa galatti rakkoon hin jiru jedha. Haa ta'u malee ilmaan durbii irraa argaman ammallee deebi'anii durbima jalqabaa fuudhaa sanyii irraa sanyiitti yoo itti fufan rakkoon jiraachuu mala. Saniin ala garuu rakkoon hin jiru. Deebisaasiif kenne jedhee amana obbolee. Galatoom. Yes, sister, Ndireer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gaafii lamaan qaba. Inni jalqabaa intalti muslimaa takka nama muslima hin taanetti heerumtee islaamummaa ofii qabattee jiraachuun maaliif hin hayyamamne? Gaafii dabalataas kan biraan qaba. Islaamummaa keessatti dhiira tokkoof dubra hanga 4 fuudhuun hayyamamaa ta'uu isaa waliin namni sun jaartii lammataa fuudhuu yoo barbaade isitti himuu qaba moo useetuma osoo isii hin mari'achiisin fuudhuu danda'a? Obboleettiin gaafii lama gaafatti. Dhiirri tokko jaartii lammaffaa fuudhuu yoo barbaade haadha warraa isaa tan jalqabaa beeksisuu qabaa jedha. Kan duraa ammoo namni muslimaa tokko maaliif intala muslima hin ta'in fuudhuu hin dandeenye jedha. Gaafii duraatii wal qabatee dhiifama akkasii miti. Intalti maatii muslimaa keessatti dhalatte takka nama muslima hin ta'initti heerumtee islaamummaa ofii hordofaa jiraachuun maaliif hin hayyamamneen jedha. Maaliif intalti muslimaa maatii muslimaa keessatti dhalate takka nama muslima hin taanetti heerumtee islaamummaa ofii hordofuun hin hayyamamneef jetti. Sababni isaa waan rabbiin nu uume nu ajajeen walitti bu'a. Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuraa al-Baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 221 irratti nama mushrika ta'etti haga inni amanutti ittiin heeruminaa, nama sanama gabbarutti nama rabbitti hin amannetti haga inni rabbitti amanutti ittiin heeruminaa. Namni gabraa nama hin amanne nama mushrika ta'e irra caalaadha jedha. Kana jechuun namni mushrikaa sun osoo nama dachii tanarra jiru keessaa irra bareedaallee ta'e nama dureessas osoo ta'e yoo muslima hin taane namni muslimaa bifti isaa fokkatus gurraachatus gabras ta'u isatu haalaan kan mushrikaa san caala. Halumul fakkaatuun aayaan sun itti fufa. Nama dhiiraatiifis dubartii muslima hin ta'in haga isiin amantutti malee isii fuudhuun dhoorkaadha. Dubartiin muslimaa osoo gabra taatellee isii mushrikaa san haalaan caalti jedha. Loojikiin kana duubaan jiru konkolaataan tokko osoo goommaa garagaraa qabaate inni tokko goommaa saayikilii ta'e tokko ammoo goommaa konkolaataa osoo ta'e konkolaataan sun haalaan deemuu danda'a? Hin danda'u. Goommaan afranuu walqixa ta'uu qaba. Dabalataan nama muslima hin ta'initti heerumtee muslima gaarii taatee itti fufuu dandeettii jettee gaafatte. Nuti akka amantii islaamaatti waahilli jireenya keenyaa abbaan warraa yookiin haati warraa teenya numa waliin gara jannataa akka deeman barbaanna. Intalti sun karaa gara jannataa ittiin deemtu argattee jirti. Karaan isii jannata geessu sun islaamummaa hordofuudha. Qur'aanaa fi hadiisa sahii hordofuu qabdi. Yaadime isiin gara jannataa deemuu isii beektee jirti. Jaarsi isii garuu kan sanama gabbaru kan islaamummaatti hin amanne inni gara azaabaa deemuu isaa ni beeyti. Obbolee jireenyi
dachii tanaa kan jireenya boriitii yeroo wal bira qabamu akkaan xiqqaadha. Jireenyi dachii tanaa tarii waggaa 20, 30, 40, 50 hagam jiraata. Waggaa 60. Jireenyi itti aanu jireenya zalaalamiiti. Kana jechuun dubartiin tun of jaalattuu taatee jirti jechuudha. Muslimni gaariin tokko dhiiras ta'u dubartiin haati warraa yookiin abbaa warraa isaanii gara jannataa akka deemu barbaadu. Sababa kanaaf jaarsaa fi jaartiin illee muslima ta'uun akkaan barbaachisaadha. Gaafiin kee kan lammaffaa nama muslimaa tokkoof jaartii lammataa fuudhuu yoo barbaade jaartii duraa irraa dirqamatti hayyama argachuu qabaa jedha. Yoo waliigaltee nikaa isaanii irratti hin ibsamne dirqama miti. Waliigaltee nikaa keessatti yoo ibsamee jiraate yoo jaartiin isaa hagaan lubbuun jiru jaartii biraa fuudhuu hin dandeettu jettee barreessitee jiraatte isii gaafachuun dirqama ta'a. Yoo waliigaltee nikaa irratti hin ibsamne dirqama miti. Haa ta'u malee yoo xiqqaatetti himuu qaba. Sababaan jaartii takkaa ol fuudhuu Qur'aana keessatti suuraa Annisaa suuraa 4ffaa aayaa 3ffaa irratti ibsame. Dubartii filannoo keessan taate 2, 3, 4 fuudhaa. Garuu yoo haqa dalaguu hin dandeenye takka qofa fuudhaa jedhe. Kanaafuu jaartii takkaa ol fuudhuuf ulaagaan guutamuu qabu. Inni duraa isaan jidduutti haqa dalaguudha. Yoo jaartii teetitti dhimma kana ka hin himne isaan jidduutti akkamitti haqa dalaguudhaaf deemtare? Tarii dalagaa wahiitiif deemaa jira jettee sobatti seenta. Gara Mumbaay deemee dalagaa dalaguu qaba. Ati ammoo deemuu hin dandeettu jettee soba eegalta jechuu. Garuu jaartii lammataa fuudhuu yoo barbaadde hayyama argachuun dirqamaa miti. Haa ta'u malee yoo xiqqaate sitti himuu qabda. Yoo san isaan jidduutti haqa dalaguu dandeetta. Deebisaa siif kenne jedhee amana. Galatoomi. Yes, brother. Mic 1. Assalamualaikum Zakir bhai. I've been introduced to you by my sir. Assalamu alaikum obboleessa kiyya Zakir. Hoogganaa kiyya Naasir Sarguruutu waa'ee keenatti hime. Dalagaan isaa barsiisummaadha. Yeroo jalqabaatiif aazaan meedaanitti si dhagee. Mata dureen haasawa keetii wal fakkeenya islaamummaa fi hinduizimii jidduu jiru jedha. Maqaan kiyya Diipeen Seet jedhama. Kaampaanii ijaarsaa keessa hojjedha. Wayita hiriyoota kiyya waliin mata duree kanarratti haasofnu wal mormitti seenne. Wayita mogoolonni dhufan kitaaba hinduu laaqan. Sababa kanaaf barreeffamoota garii kitaaba keenya keessatti argine jedhan. Dubbiin kun durduriidha moo dhugaadha? Yabooti waan xiqqoo isii naaf ibsi. Is it a myth or a reality? Please throw some light on it. Thank you. Brother, that's a very good question that Obboleessi gaafii gaarii gaafate. Wayita mogoloonni gara Indiyaa dhufan kitaabban amantii hinduu laaqanii jiran. Wanti kun durduriidha moo dhugaadha jedha. Haga hubannoo kiyyaan bira gahetti wanti kun durduriidha. Tarii wantoonni kitaabban amantii hinduu keessatti dabalaman ni jiru. Fakkeenyaaf jecha hinduu jedhu. Jechi hinduu jedhu ummanni Arabaa gara Indiyaa dhufuu isaaniitiin dura kitaabban amantii keessan jiru ture. Hinduu jechuun maqaa lafaaf kennameedha. Jecha hinduu jedhu jalqaba ummata Arabaatu itti fayyadame. Gara Indiyaa dhufanii hindii jedhanii waaman. Anis amma yeroo gara Saawudi Arabiyaa deemu hindii naan jedhu. An hindiidha. Hindii jechuun maqaa ummata sulula Indas keessa jiraataniif kennameedha. Hiikkaa amantiin qabu. Kanaaf Jawaharlaal Neeruun jechi hinduu jedhu ummanni Arabaa dhufuu isaaniitiin dura kitaabban amantii hinduu keessatti dalagaa irra hin oolle jedhe. Haa ta'u malee gaafii kee ummanni Mogol kitaabban amantii hinduu keessatti waa makanii jiranii jedhuun wal qabatee qabxiin tokkoffaa. Hagaan hubannoo kiyyaan bira gahetti ummanni Mogol kitaabban amantii hinduu keessatti wanti makan hin jiru. Waliigallee kitaabban hinduu keessa mogoloonni waa makanii jiran jedheetu dubbii ati jetteen osoo waliigale mogoloonni kitaabban amantii hinduu keessatti waa makanii jiran jennee eega ka amannu waan itti makame jedhame san ofirraa dhiisuudha. Kitaabichi laaqamee jira jettee yoo ka amantu ofirraa dhiisi. Kitaaba laaqame hordofta. Kitaaba laaqaan takkallee keessan jirre hordofe Qur'aana. Kitaabni hinduu mogolootaan laaqamee jira yoo ka jedhamu kitaaba san dhiisuudha. Bishaan burcuqqoo lamaa qaba jedhii yaadi. Burcuqqoo tokko qulqulluudha. Bishaan burcuqqoo lammaffaa ammoo osomaat argitu namni wayii bishaan qulqulluu hin taane copha takka itti maki. Eega wanti sun walitti makameen booda balfa san keessaa baasuu hin dandeettu. Bishaan burcuqqoo sanii dhuyda. Lakkii. Maaliif? Arguu hin dandeettu. Balfi gurraachi wayii bishaan san keessa bu'uu isaa waan argiteef wanti sun ammoo waan wal makeef qulqulleessuu hin dandeettu. Bishaan san dhuyda. Bishaan burcuqqoo sanii dhuyda. will you have that glass of water? Waan san yoo argen dhugu. Sirriidha. Baay'ee gaariidha. Sababni isaa bishaan san dhuguu dhabuu keetiif sababaa quubsaa qabda. Kanaafuu mogoloonni kitaaba sanitti waa makanii jiran jettee yoo amantu kitaaba san ofirraa dhiisi. Kitaaba qulqulluu qabadhu Qur'aana. Laaqameen jiru jettee yoo amantu ammoo kitaabban amantii hinduu Qur'aana hordofuu qabda jedhu. Kitaabban hinduu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qabda jedhu. Yoo hin laaqamne ka jettu ajaja kitaaba keessanii hordofi.
yoo laaqame ammoo san dhiisiiti kana hordof yoo hin laaqamne ammoo kitaabban amantii hinduu gooftaa tokko qofatu jira jedhu lakkoofsa dubbiin kun irratti argamu isinii himee jira waa'ee tokkichummaa rabbii lakkoofsota dubbatan himuu kiyyaan cinatti kitaabban amantii hinduu ergamaa xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qabdu kan jedhus isinii himee jira kitaabban amantii hinduu keessaa qabxiilee waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan hedduu siif kennuun hin danda'a kitaaba amantii hinduu baabishaa puraanaa parb sadii kandi sadii adiyaa sadii shilookaa 5-8 irratti waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata baabishaa puraanaa parb sadii kandi sadii adiyaa sadii shilookaa 10-27 irratti waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa kun tabsuttaas yeroo dubbistu atarvaa veedaa kitaaba 20ffaa hayam 127 lakkoofsa 1-14 irratti waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa atarvaa veedaa kitaaba 20ffaa hamni 21ffaa lakkoofsa 6 irratti atarvaa veedaa kitaaba 20ffaa hamni 21 lakkoofsa 7 irratti waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa rigveedaa kitaaba 1ffaa hamni 53 lakkoofsa 9 irratti waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa saamveedaa agni mantra 64 yoo dubbistu waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa inumaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaadhaan ibsamanii jiru Ahmad jedhamanii waamanii jiran isa galatoomfatu jechuudha saamveedaa utarchik mantra 1500 irratti saamveedaa indiraa boqonnaa 2 lakkoofsa 152 irratti yajurveedaa boqonnaa 31 lakkoofsa 18 irratti rigveedaa kitaaba 8ffaa hamni 6 mantra 10 irratti atarvaaveedaa kitaaba 8ffaa hamni 5 lakkoofsa 16 irratti atarvaaveedaa kitaaba 20ffaa hamni 126 mantra 14 irratti ibsamee jira maqaa Muhammad jedhuunis ibsamee jira naaraa shansaa jedhamee waamamee jira naaraa shansaa jechuun nar jechuun nama shansaa jechuun faarsuu jechuudha isa faarfamuu malu jechuudha naaraa shansaa kan jedhu yeroo gara afaan arabaa deebiftu Muhammad ta'a maqaa Muhammad naaraa shansaa jedhuun bakka hedduutti ibsamee jira rigveedaa kitaaba 1ffaa hayamni 13 lakkoofsa 3 irratti rigveedaa kitaaba 1ffaa hayamni 18 mantra 9 irratti rigveedaa kitaaba 1ffaa hayamni 106 mantra 4 irratti rigveedaa kitaaba 1ffaa hayamni 142 mantra 3 irratti rigveedaa kitaaba 2ffaa hayamni 3 mantra 2 irratti rigveedaa kitaaba 5ffaa hayamni 5 mantra 2 irratti rigveedaa kitaaba 7ffaa hayamni 2 mantra 2 irratti rigveedaa kitaaba 10ffaa hayamni 182 lakkoofsa 2 irratti yajurveedaa boqonnaa 20 lakkoofsa 37 irratti yajurveedaa boqonnaa 21 lakkoofsa 31 irratti yajurveedaa boqonnaa 21 lakkoofsa 55 irratti yajurveedaa boqonnaa 20 lakkoofsa 37 irratti yajurveedaa boqonnaa 20 lakkoofsa 57 irratti yajurveedaa boqonnaa 28 lakkoofsa 2 irratti yajurveedaa boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti yajurveedaa boqonnaa 28 lakkoofsa 42 irratti lakkoofsota waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantii hinduu keessatti ibsaman qofa hedduu siif himuun hin danda'a kanaafuu kitaabni kee rabbi tokkicha isa qofa gabbaruu qabda akkasumas ergamaa xumuraa fi goolabbii hordofuu qabda jedha kitaabni amantii hinduu waa'ee kalkii awtaar dubbata waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii xumuraa ta'uu isaanii dubbata maqaan haadha isaa sumatiidha jedha sunis aaminaadha maqaa haadha nabi Muhammadiiti sallallahu alaihi wasallam maqaan abbaa isaa vishnuyaas jedhama jedha gabricha rabbii jechuudha abdullah kunis maqaa abbaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambaalaa keessatti dhalate jedhamee ibsamee jira bakka nagayaa jechuudha sunis makkaadha mana maatii hoogganaa makkaa ta'e keessatti dhalate jedhamee ibsamee jira maatii qureesh keessatti dhalate hiriyoota gurguddoo 4 dhiisee du'a jedhamee ibsame kunis waa'ee kaliifotaa dubbata waa'ee kalkii awtaar kana waan hedduu dubbachuun hin danda'a inni ni dhufa inni ergamaa xumuraati sunis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obbolees gaaffii si gaafachuu barbaada rabbii tokkichatti ni amantaa eeyyen sanama gabbaruun dogongora akka ta'e ni amantaa eeyyen egaa asoo kee waa'ee kanaa dhageen booda sanama gabbaruun dogongora akka ta'e ni amana an qabxiilee sanniin hunda sirriitti beeka yeroo hedduu asoo kee dhagee jira gaaffii na gaafatan kana gara kee dhufee si gaafadhe isa saniifis deebii barbaada ture san sirraa dhaga'uun barbaade nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa ta'uu isaanii amantaa eeyyen ni amana laa ilaaha illa allah muhammadun rasulullah MashaAllah. Concept is very clear and dalagaa jabduu dalagaa jirtu tanaaf hubannoo dogongoraa nuti ilmaan namaa qabnu qulqulleessuuf dalagaa jirtu kanaaf onni irraa si galateeffachuu barbaada maashaallah rabbi si haa badhaasu islaamummaa keessatti namni tokko fedhinnaa isaa yoo rabbiif kenne muslima jennee isa waamna sirriidha addaan si kutuu kiyyaaf dhiifama an afaan gujiraatii haasawa amantiin kee maali yoo naan jedhan haasawa kee kan waa'ee hiikkaan jecha muslima jedhu nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne kan jedhu dhageenyaan an muslima jedhee deebiseef namni sun ni rifata wanti rifatuuf an afaan gujiraatii waan haasa'uuf an muslima yookaan maatii muslimaa keessaa dhufee yookaan ammoo ammaatuma ta'e keessattuu haa dhaladhu dhugaa hubadhee jira
kana booda nin qoradhe san booda waa'ee sanii haasa'uu jalqabe waan sanis barsiisutti jira qooda kiyyaas anis ba'utti jira haga xiqqoo qabuun waan danda'u dalagutti jira kanaafuu galatoom. And that's what I talk about and I preach about and I just try to do my bit in the small pieces and bits that I can do. So thank you. galatoom obboleessa hedduu si dinqisiifadhu rabbi subhaana wa ta'ala jannata isaa siif haa kennu gaafii yoo qabaatte wanti akka ifa siif ta'u barbaadde yoo jiraate haalaan si simanna. Thank you. Thank you. May we have the next question from the mic in the center, the giant section. We have